Sini deebisa. Dhiifama nu godhaati sagaleen hin dhagahamu ture. Bakka biraattis warri qophii akkanaa qopheessitan saawundi siistamii irratti irratti hojjettan nullee waa dhaggeeffannee hedduu nama jeeqa. Kanaaf gaafilee baay'een dhageenye haguma dhageenye qofa walumatti himaa walitti bobbocaati kan jechuma tokkoo fi lamarraa buufataa turre. Ka obboleessi kee kabe Oromiyaa keessa deeme namni biyya san keessa deeme waan nuti waan nuuf hin galaaf nama fagoo jirutu sirriitti hin galleef. Warri biyya dhaytan tokkoffaa Finfinnee qofa bashannantanii hin deebin ara biyyaadhaati. Mee qe'ee teessan dhaqaa gara Wallaggaa kana achi deemaamame yoo gara fagoollee deemu dadhabdan dhaqamne mafaa gayaas deebi'ame garumaan boo kanallee achi dhaqaame asiin gara Gujii kana gadi deema gara Arsii Lixaa kana gadi deema gara Salaalee kana ol baya hoggas maaliif akka wayi waan hoggas isinii gala akka gurbaa kanaa galetti maaliif akka wayi waannu maaliif waa meeqa obsinee waa meeqa waan nurras ga'e waan nama kaanirras ga'e hunda obsinee waa'ee nagayaa wanni ciniinnannee ummata dura dhaabbannuuf isiniif gala namni maaliif akka lolus nuuf gala dallansuun keessan godaannisni keessan waggaa lamaan dabre kana waan namni keenya keessa dabre beeyna garri itti deemnu garuu ka waggaa lamaan kanaa dacha hama jennee yaaddanna jechuudha. Kanaaf waggaa biyya galtan bashannantinituma sin deebina Finfinnemaaf Adaamaaf Dirree Dhawaa dhayxanii deebinaan odoo dhaquu baattanii isinii wayya. Go see what our people are going through. Never seenaa kana biyya sanii keessatti seenaa biyya sanii keessatti akka ammaa kana dhabiinsi nageenyaa takka uumamee hin beeku. Zamana kan shibbirillee hin taane jiraachuu yeroo bara san jiraachuu baadhullee dubbiseetiin jira. Haalli amma jiru haala akkaan hamaati. Waa'ee nageenyaa wanni lallabnuuf wanni dubbannuuf siyaasa biraa wallaalletii miti. Maaltu nuun ga'e jennee dhiifnee laaluu dandeenya. Garuu haalli uummanni keenya keessa jiru baay'ee waan gaddisiisuufi. Ka mootummaan kophaa isaatti nagaa fiduu hin danda'u kan jette mootummaan mataa isaatiinuu nagaa hin qabu bara. Wanni namni galaaf hin jirre mootummaan ofiifuu nagaa hin qabu. Mootummaa tokko miti ka jiru. Walii jidduutu nagaa hin qaban. Dhumaatii godhamaa jiru kana maddi isaa tokko wal dhibdee contradiction mootummaa keessa jirudha. Waggaa afur dura Profeesar Mararaa irraa gabeeytu wanti Abiy Ahmeditti ulfaatu guddaan Ihaadeeguma wal taasisee deemuu natti fakkaataa jee ture. Lolli Tigraayii fi mootummaa federaalaa jidduutti godhame wal dhibdee Ihaadeeg keessatti paartii biyya bulchaa turan jidduutti godhameeni. Ammallee walitti gaarreeffannaan Amaaraaf Oromoo jidduutti godhamullee primarily wal dhibdee bilchiginnaa Amaaraatii fi Oromoo jidduu jiruuni. Wal dhibdeen bakkoota adda addaatti agartan kun ka Affaar fi Soomalee jidduu jirus maddi isaa paartii biyya bulchu. Paartiin biyya bulchu ufiifuu wal jidduutti nagaa hin qabu. Adada lolli kun hammaatuun contradictioniin wal dhibdeen mootummaa keessa jirus hammaataa deema. Kanaaf bar anarkii hamaa keessa seennaa waan Liibiyaa waan Siiriyaa ta'an hoggaa jennu isin sodaachisuudhaaf yoo immoo yaada kana isin gurguruudhaaf miti. Akkuma bakkee reef shayitaanni bakka hundarraa wal guureet kun paartii biyya bulchuu keessa jira kun qe'ee keessa faca'ee jira. Kanaaf mootummaan kophaa isaatti nagaa ni buusa jennee hin yaannu. Garuu mootummaan shoora guddaa taphachuu qaba. Mootummaan biyyaafis dhiisi mataa ofiitiif akka mootummaatti paartii biyya bulchu akka paartii biyya bulchutti dhodho'iinsa hamaa keessa seenaa waan jiruuf biyyas ofis ummatas baraarsuu yoo ka barbaadu taate karaan lolaa kun mutuwalii kasaaraa malee namni irraa fayyadamu akka hin jirre amanee fudhatuu danda'uu qaba jennee wanni dubbannuuf kanarraa jechuudha. Kanaaf nullee gahee qabna jennee amanna. Fakkeenyaaf nuyi paartii lola keessa jiruu miti. We are not warring parties. Lola gaafa Tigraay wajjin eegaluu deemanis hin mormine. Ammallee lola dhiisaa jenna. Shoora qabna jennee yaadna. Shoorri keenya dhageettii qabnuun
caasaa qabnuun qaamota hunda irratti dhiibbaa goonee gara nagaatti akka dhufanii deeman gochuu qabna. Kanaaf mootummaan mataa isaatiitti hin danda'u, garuu tarkaanfii guddaa mootummaan fudhachuu danda'a. Mootummaan gama nagaatti yoo qabu taate gamaa gamanaa guuza baanee biyya nagaa deebisuu dandeenya jennee abdanna. Kahannaati kaafte Ethiopian state is now a consumer state, developmental state miti. At least dabana mallassan waa developing gooti, dinagdeen guddifti, haga feetellee kan nyaattu taate. Amma dinagdeen guddataan jiru, dinagdeen lolatti hin baha, dinagdeen alaa gargaarsi dhufu hin jiru, daldalli biyya keessaa lafa nyaachuutti deemu. Lammaffaa qaalomminni jireenyaa amma bar irra laaluun ulfaata. Hojjetaa mootummaa gubboo isin gaafatu kan irra laaluun ulfaata. Mindaan isaa 2,000, kiraan 4,000 akkamii haa jiraatu? Akkamii haa jiraatu? Poolisa kanarratti amma mallaqa hoggaa isin gaafatu angarana nyaatan maaliifi mindaan isaa 2,400 kiraa kifilii takkii sanuun argachuu hin danda'u. Lolli kun eegallaa itti fufnaan dinagdeen kufaa deemnaan korrapshiniin hammaataa deema. Korrapshiniin hammaataa deemnaan mura kooma. Oromiyaa keessa waan jiru tokko isinitti himamma. Maal ta'a isiniif fakkaate? Bajanni security fi bajanni developmentii jira. Bakka rakkoon nageenyaa jirutti, bakka sochiin waraanaa jirutti bajata dinagdeetirraa, bajata misoomaatirraa murtee nageenyaaf oolchuu dandeessa. Bajanni misoomaa baasii galii risiitiidhaan goota. Biyya misoomaa fakkeenya karaa tolchuudhaaf, mana barnootaa ijaarsisuudhaaf, waan adda addaatiif nagaheedhaan goota. Rakkoo nageenyaa bakka jirutti immoo malleen securityidhaaf bahu dho'isaan basaasaafis maaliifis waan kennamuuf nagaheen hin gaafatamu. Mootummaan bajata security dabalaa yeroo deemutti kanuma misoomaatirraa fudhaa jedhaan ummataan warra bulchitoota aanaa kanaan itti gaafatamtoota nageenyaati, itti gaafatamummaa security kanaan. Kanaaf maal godhu eegalan beektaa bulchitoonni aanaa naannoo ofiititti waraana ofii uumuu eegalan. Nu birallee shiftaan hin jira, nu birallee shaneen hin jira, nu birallee kakana jeequ hin jira jedhanii uummatu eegalan. Ijoollee mannaaraa guuraniit hidhachiisanii bosona galchu. Bajata misoomaa achi gorsaniit irraa qoncoraniit gaaf kan ijoollee ofii bosonatti ergansaa qabanii galchu. Rakkoon security kun hammaataa hoggaa deeme, rakkoon lolaa kun hammaataa hoggaa deeme, breakdown argaa jirra, anarchy argaa jirra bar. The state is so weak, control gochuu dadhabaa deemaa jirti jechuudha. Warra kaan warra dubbii tan arguu didee saba keenya irratti illee ummata biraa irratti illee duulu akkamiin qabbaneessan yoo jaani tokkoffaa dubbataa salphisuun jalaa callisu jalaa qabuu diduudha. Akka isaanitti baalagoomuu dhabuudha. Kaayyoo saba guddaa qabna, kaayyoo ummata guddaa qabna, dhugaa qabna. Sirna irratti malee saba biraa irratti hin qabsoofnu. Baalageen tokko ka'ee saba keenya arrabseef nummoo saba inni keessaa ba'ee sana arrabsuu, xiqqeessuu, lola irratti labsuu hin barbaachisu tokko kana. Lammaffaa suduudhaan sabuma isaanitti illee saba biraatti illee haasayaa jirra. Rakkoon ibiddi kuni nu hunda balleessa, wal balleessuuf deemna. Saboonni hundumtuu baalagee isaanii hidhachuu qaban biyya sanitti. Sabni hunduu baalagee isaa hidhachuu baannaan rakkoodha. Warra jibba afarsu, warra ummata walitti kakaasu saboonni of keessaa qabu, isinillee Oromolleen of keessaa qabu qaba. Baalageen tokko Oromoo bakka Oromoo fakkaate afaan keenya dubbatee saba biraa irratti jibba lola duula hoggaa kalabsu taate bakka nun buutu jechuun ni danda'uu qabdan. Tun tapha miti jarana. Namni biyya san dhaqeen arga dhoo'uuf ka'ee jira biyyi sun. Kanaaf hamma danda'ametti bira dhaabatanii dhoorguu barbaachisa. I did not hear the question very well, but I think you asked me about the failed transitions as well as about negotiations. We end up in this mess because the transitions have been hijacked. In 1974, it was hijacked by the military. In 1991, it was hijacked by the TPLF. Now it has been hijacked by the Bilsigna group.
We are in this mess because the transition has been hijacked by individuals and groups who are so short-sighted. They focused on short-term, temporary power politics instead of creating a sustainable system. A sustainable system that would bring the various groups to the table, that would help develop a new social contract. And I think you are right that these failures, when they are compounded, they have created a very complex conflict that will be extremely difficult to solve. Even if we stop the civil wars today, it will take us a decade or more to find acceptable political solution. One. Second, just in the last 2-3 years, the civil war has put the country's economy probably 20-30 years back. It's going to cost us billions of dollars. Billions of dollars in the form of aid, in the form of loan, to bring back the economy to where it was 2-3 years ago. Rebuilding Tigray, rebuilding Amhara, Afar, rebuilding Oromia is going to cost a lot. But for us to start to rebuild, the first thing is we need to go to a ceasefire, we need to negotiate, then we have to start rebuilding the country, reconciling the society. Because there's no point in starting reconstruction. The government now talks about reconstructing and rebuilding Afar and Amhara and Oromia. No, it's not going to work. What is the point of rebuilding today if you are going to destroy it tomorrow? To me, we need to go to the root cause. And we are telling openly, the donor communities, we are saying, don't put your money into the fire. There is no point in giving money to a government that is bent on waging civil war. As far as negotiations are concerned, are the warring parties presenting contradictory demands? Yes. But I think they have to be prepared to compromise. Without compromise, we cannot move forward. The Tigrayan leadership, the Bilsagana leadership, the Amhara leadership, the Oromo leadership, the Somali leadership need to prepare themselves that solution will come only if we compromise. There will be no solution where one become absolute winner and the other absolute loser. We have to find a compromise that we can live together. That's all I can say because that's what I hear from you. Waligalatti, wannuman amma je kana irra deebi'a. Biyya san keessatti rakkoo kana keessaa bahuudhaaf bal'ina rakkoo kanaa hubachuu qaba namni keenya. Keessattuu isin warri biyya alaa jirtan. Tapha miti, wanni biyya sanitti deemaa jiru tapha miti, ta durii miti. Karri biyyi sun itti deemaa jirtu boodani isheen hoytan. Ibidda irratti banzila hin rafina. Ta durii miti. Mootummaanis ta durii miti, ta durii akka duritti dhiibanii waa taatu miti. Amma wanti biyya san keessa jiru reefu akkuma gurbaan jeetti mootummaan kophaa isaatitti hiikuu waan danda'u miti. Isaan illee ni kijiban, if kijiban. Akkanumaan if jajan malee biyya harkaan qaban. Kanaaf namni biyya san keessa jiru, lammiileen biyya sanii, gartuuleen biyya sanii gadi dhaabatanii balaa itti deemu jiru, ibidda itti deemu jiru kanarraa biyya baraarsuudhaaf yoo carraa kennan irra wayya jennee tabdan. Haga dandeenyu itti himna. Akka kaleessatti yoo nu dhaga'uu baatan boru sheena'uu hin barbaannu. Kanaaf iyya keessan dura dhaabbannee isinitti himna. Nuu gala bar aariin keessan, xiiqiin keessan, wanni waggaa lamaan dabre kana taane keessattuu namoo keenyaan waan nama gubaati. Gubanne jennee wati deemne immoo daran gubanna, daran miidhamna, daran wal miina, daran wal cabsina jenneeti kana haasoyaa jirra. Warri Atlaantaa gaa hedduu galatoomaa gara fuuldurallee gaa walumaa deddeebinee mari'annaa ulfaadhaa nagaan nu bula. Let's go. Ayyee galatoomaa obbo Jawaar, obbo Baqqalaa hedduu nu galatoomaa. Amma
osoo hin xumurin dura namoota as keessa jiran keessummaa qabnaa rikognaayiz godhuu barbaanna. ልብ ያለው ልብ ይበል jechuun eenyu dhagaye ልብ ያለው ልብ ይበል dhageessanii keessummaa tokkotu jira ሳዲቅ እንኳን መጣህ እናመሰግናለን gaaffii keenya fixnee jirra keessummoonni keenya bobba'aa jiranii tasgabbaawaatiinu